kitaaba haaraa luba Dr. Dassaalany Waaggaariin kan barreeffame. Kitaabichi akka walii galaatti mul'allu maddureewwan gurguddoo lamaf jalatti hammata. Inni tokko introduction to religion yookaan immoo seensa waa'ee amantaa. Amantaa jechuudha. Amantaan eessaa dhufee ka'umsi isaa maalidha? Wantoonni amantaa fakkaatanii fi amantaa maqaa amantaa jedhu moggaasa amantaa jedhuun kan waamaman kan akkamiiti meeqa fa'aadha kan jedhu fa'a kan bal'inaan kaasuudha. Inni lammaffaan ammoo comparative theology kan kaasuudha jechuudha. Kun jechuudha barumsa dubbii waaqayyoo yookaan waa'ee waaqayyoo wal bira qabaa isa jedhamudha jechuudha. Kun jechuudha amantaan abaluu dogmaatiin wal qabatee maalummaa waaqa amantaa sana keessa waaqeffatamu sanaan wal qabatee maal fa'aa ibsa haala kamiin ilaala keenya wajjin gaafa wal bira qabne ilaallu maal fakkaata kan jedhu fa'aa kan bal'inaan kaasuudha jechuudha qabiyyeensa. Amantaan baay'een jiru kan addunyaa irratti beekumsa guddaa kan qabaniif namoota baay'ee isaan duuka bu'oota baay'ee kan qaban amantoota kaasee achi keessatti kan nu barsiisudha jechaadha. Maayinni gaa kuni amantaa inni tokko akkamitti yaada, inni tokko immoo akkamitti amana, inni tokko immoo addaan ba'iinsi immoo maayinni tokkummaan isaa immoo maayinni isa jedhu amantaa adda addaa fidee wal bira qabee nu barsiisa jechaadha. Namni akkamitti akka amanu, maaliif akka amanu, eenyutti akka amanu lafa kaa'eera jechaadha. Mata duree kanarratti kaayyeeffatanii afaan Oromoodhaan qopheessuun kun sirritti gadi fageenyaan namoota waa'ee amantaa sirumaan beekne fa'aa akka dubbisan kakaasa haala ifatti namaa galuu danda'u haala salphaa ta'een abbaan dubbisee martuu haala hubachuu danda'u ibsamee jira kitaaba kana keessatti. Inni biraan amantaan kiristaanummaa waaqa tolfamaatiin wal qabatee waan ormi jedhu dhugaadha moo dharaa kan jedhu sirritti qulqulleessee lafa kaa'a jechuudha qopheessanii kun jechuudha. Keessattuu jechoon ibsawwan himoonni gaalee jalqabee jechaa jalqabee hanga keewwataa fi barreeffama bal'aatti kan jiru haala salphaatti namaa galuu danda'u yoon barreeffame jechi tokko dabeennaan ergaansaas faanuma daba. Amantaa ortodoksii jaakamee ilaalu namoota jedhanii deebii sirrii deebii ifa galeessa ta'e kan namaa laatuudha jechuudha. Namni tokko kitaaba kana innaa dubbisu amantaan kun baay'ee gaariidha. Inni kun natti toleera, inni kun immoo natti hin tolle. Kan inni jedhu dubbisee ka'ee ilaaleeti malee barreessichi yookaan dooktoriin innaa barreessanii amantaan kun amantaa gadaanaadha, inni kun immoo olaanaadha hin jenne. Ofuma isaaniitiyyuu amantaa keessa jiran sana amantoota biraa caalsisanii miti kan isaan dubbatan. Saayinsiidhuma isaa lafa kaa'anii jechaadha. Namoonni baratan waan akkamiifaa biyyaaf amantaa isaaniif gumaachuu danda'u kan jedhu sirriitti kan barsiisudha jechuudha. Kwaalitiin barreessaa kitaaba kana jechuudha. Wanta baratan sana nama dongora amantaa keessa jiru deebisuudha. Isa jiru cimsuudha. Kan hin jirre immoo gara amantaatti fiduudhaaf kitaaba kana qopheessuun isaanii cimina isaanii isa jalqabaa jechuudha. Inni biraan mata dureen dhimmichi kitaaba kana keessatti kaafamee jiru mataasaa barsiisichi kwaalitii akkamii akka qaban yookaan immoo cimina akkamii akka qaban sirriitti agarsiisa. Namni seensa waa'ee amantaa kitaaba jedhu bitee dubbisee ka'ee waa'ee comparative theology yookaan immoo barumsa dubbii waaqayyoo wal bira qabaa isa jennu kana bitatee fayyadamuudhaaf humna dhabaa faata. Isaan garuu cuunfanii bakkuma tokkotti jechuudha. Yaadolee ijoo amantaan wal qabatan akka sirriitti argachuu danda'u tooftaan isaan fayyadaman irraa kaanee tooyi bilchinni isaan qaban ifatti beekamuu danda'a. Namni yoo beeke malee mootummaa waaqayyoo galuu hin danda'u, yoo dubbise malee beekuu hin danda'u. Dubbisuudhaaf kitaabni barbaachisaadha. Akka mana amantaa ortodoksiitti seera eegee sirna eegee kan maxxane kana dhaloonni dubbisuu qaba. Hamma tokko itti jiraachuu qaba, dubbisee itti jiraachuu qaba. Dubbisee waa'ee amantaasaa hundee amantaa kana yookiin immoo bu'uura amantaa ortodoksii waayidoo kana baruu qaba, beekuu qaba jechaadha. Sadaasa 9 bara 2016 galma yuunivarsiitii qulqulleettii Sillaaseetti ni eebbifama. Irraa hin hafiinaa.